Jinnii yookiin immoo seexana waliin gaa'ela dhaabbanne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas hanga kutaa 10tti seeraan baradheen xumureera. Tarii mata duree seenaa kanarratti akkuma argitaniin tarii maali kuni jechuu, tarii immoo jinnii waliin akkamittiin gaa'elli dhaabbatama jettanii gaafachuuf seenaa kiyya dhaggeeffachaa jirtu ta'a. Haa ta'uutii garuu haga xumuraatti otoo hin dhaggeeffatiin homaa otoo murteessuu baattanii baay'ee natti tola. Nuyi dhala namaa yookiin immoo ilmaan dhala namaa yeroo jedhamnu akka gaanii yookiin immoo xuwwee supheerraa hojjetamee keessisaa duwwaa, irrisaa immoo waan xiqqoon dhakaan yookiin immoo cirrachi yootti buute salphaatti cabuu battalumaan namummaa keessaa bahuu kan dandeenyudha. Silaafuu maatiin keenya nuyiif waan beekan, waan hubatan, hawaasa keessatti waan arganii guddataniin ilmaan isaanii egeree bakka gaarii, bakka guddaa akka gaaniitiif gatii guddaa kanfaluun isaanii kan hin oolle. Nuyis dhalannee haga guddannee of barruutti waanuma gaarii jiraachuu barbaanna. Guddanneellee waanuma gaarii qabannee gaariidhaan jiraachuu, gaarii keessa buluun fedhii kiyyaam. Xuwween yookiin immoo gaaniin yookiin qilleensaan yookiin bishaaniin guutamaam. Haa ta'uutii garuu abbaan barbaade yookiin midhaaniin yookiin cidhiidhaan yookiin mukaan yookiin qoreen akka fedhe kan barbaadeen guutuu ni danda'a. Tarii ammallee maal haasaa jirtaa naan jechuu ni dandeessu. Maatiin koo otoon beekiin gaarii naaf yaadanii ijoollummaa kootti kan isaan ittiin na guutan qoreedhaanii. Qoree jireenya koo waraanu, dukkanatti na geessu, guddadheellee jireenya koo jeequ. Isaan garuu akka nani kana ta'uu barbaadanii otoo hin taane jireenya gaarii qananii abshaalummaa qabu akkan jiraadhu naaf fedhaniiti. Gandin dhaladheen itti guddadhe ganda baadiyyaadha. Namoota muraasatu naannoo tokkotti walitti qabamee jiraata. Maarree darbee darbee namni tokko tokko amantaa musliimaa yookiin immoo kiristaanaa hordofus, haa ta'uutii garuu haatiif abbaan koo, maatiin koo qaalluma ganda keenya keessa jiru waaqeffatu ture. Wanta qaalluun suni jedhe godhu, wanta qaalluun suni dubbatetti amanu. Darbee darbee immoo waggaatti si'a lamas ta'e sadii haati kiyyaa ateetee baasti. Anis ta'e obboloonni koo mana tokko keessatti dhalanne namni 8 akkuma dhalanneen qaalluu kana bira geeffamnee hammachiifamneerra. Barnoota keessatti hammachiisaan akka aadaa gaarii ta'etti waan baranneef hammeenyisaa hangan of barutti natti mul'atee hin beeku ture. Eenyuuf akka hammatamu, maaliif akka hammatamu, maqaan haaraan maaliif akka mogga'u homaa wanta beeknu hin qabnu. Jireenyi keenyis jireenya baadiyyaadha. Daandii kanarra otoon jiruu dhaladheen umriin koo waggaa 6 yeroo guutu daandiin mana barnootaa keenyaa mana dhaloota koorraa daqiiqaa 30 wanta geessisuuf umrii kanatti dandeessii haa galtu naan jedhanii haatii fi abbaan koo gara mana barnootaatti na erganii. Anii fi barattoonni naannoo keenyaa barnoota barannu ganama 1 yeroo ta'u manaa baanee naannoo toora 1 walakkaatti mana barnootaa geenye daree daree keenya seennee hundi keenyi barannaam. Waliin baanee waliin gallaam. Yoo xiqqaate naannoo nama 17 ni taanaam. Sadarkaa tokkoon kan barannu umriin keenyi kan walgitu jechuudha. Daandiirra wacaa walarrabsaa walitti bu'aa deemnaam. Ijoollummaadha waan na ta'eef kuninuuf kutaa jireenyaa keessaa isa tokko. Maarree barnootaan kutaa 1ffaa akkuma na galchaniin ani nan kufaam. Kutaa saxxaanutti darbuun dadhabeem. Haa ta'uutii garuu barattoonni kaan na waliin baratan hedduun isaanii gara kutaa 2ffaatti darbaniiru. Haatii fi abbaan koo mucaan keenyi maal taateeti jedhanii waaqa ganda isaanii keessatti waaqeffatan qaalluu jiruutiin mucaa keenyaaf beekumsa dandeettii dabalii jedhanii kadhatuuni. Qaalluun kunis akkuma baretti mucaan keessan akka eenyuu cimtuu akka isiniif taatu barbaada jedhee gaafataam. Yeroo kanatti maatiin kiyyaa akka mucaa obbo Abaluu jedhanii barnootaan waggaa 2 kan na dursu barattoota kutaa 3 keessaa ooliidhaan darbuun dabtaraa fi kobbee mana barumsaa keenyaa kan badhaafame akka mucaa sanaa jedhanii maatiin kiyyaa
qaalluu kanatti himaniim. Qaalluun kunis salphaadhaa kana godhaa jedhee wanta maatiin koo godhan isaan ajajee biraatii deebi'anii. Maatiin kiyyas akkuma qaalluun kunitti dubbate wanta godhi jedhaman anarrattis mucaa sanarrattis godhanii. Mucaa sana ni miina dandeettii barnoota isaa gadi buusna jedhanii otoo hin taane innis cimaa akka ta'u anis cimaa akka ta'uuf ture. Haa ta'uutii garuu alanuma barnoota kutaa tokkoffaa irra deebi'een baradhu mucaan sun dhukkubsataa ta'e animmoo sammuun barnoota kiyyaa naaf baname. Waggaa lammaffaarra deebi'een kutaa tokkoffaa yeroo baradhu daree keessaa sadarkaa tokkoffaadhaan hin xumure. Barnoonnis akka ajaa'ibaatti naaf galuu jalqabe. Maatiin mucaa kanaa mucaan isaanii battaluma waan dhukkubsateef mana yaalaa geessurraa mana qaalluu geessuutu naannoo keenyatti filatamaa waan ta'eef isaafis qoricha tolchee maatii isaatiin kana godhaafii jedhee mucaan kun fayyee barnoota isaatti deebi'ee. Akkanuma maatii kiyyallee waamee mucaan keessan ayyaana isaa fudhattee wanta jirtuuf isaafis ayyaana gara biraa wanta hojjedheef mucaan keessan akka hin dhukkubsanneef hodhaa qoricha kana qaama ishee guutuutti dibaa jedhee akkan dibadhu na taasisee. Maatiin kiyyas qoricha sana fuudhanii anatti dibanii. Sanaan booddee ture egaa jireenya koo keessatti argee kan hin beekne cirumaa kan hin yaadne yeroon haasa'u kan hin qaana'u. Ijoolleen yeroo dubbatan afaan ijoollummaadhaan tittit waan akkanaan dubbatiin jennee kan afaan irratti walitti cufnu wanti baalagee yeroo ta'u abjuudhaan arguun jalqabe. Wantan argu kana maatii kiyyatti dubbachuu miti ofiillee deebi'ee yaaduun baay'ee na jibbisiisa. Yeroo sanarraatii kaasee halkan mucaan wallaalaan kun anarra bulaa. Alanuman gara sireetti darbee hirribni na qabatu akka fiilmii ta'ee dhufee narra ciisee wal qunnamtii saalaa na waliin raawwata. Reefu umuriin koo waggaa 7dha. Wantan ani halkan godhu kana maatiin kiyyallee narratti beeku jedheen baay'een sodaadha. Wantan ani argu isaanis waanuma argan natti fakkaata. Guyyaa mucaa kana yeroon argu baay'ee na jibbisiisa. Isaatiin illee akkanuma anaan arguun baay'ee isa jibbisiisa. Haa ta'uutii garuu torbeetti si'a takkaa yookiin immoo si'a 2 abbaan manaan kee anadha anatu si fuudhee na waliin jiraatta jedhee natti dubbachaa na waliin ciisa. Kanaan ta'aa otoo jiruu yeroo umuriin koo waggaa 10 waggaa 11 ga'u miirri halkan narratti raawwatu kuni na gammachiisaa natti tolaa dhufe. Sana qofaayyoo otoo hin taane torbeetti guyya 2 yookiin immoo 3 qofa kan dhufu otoo guyyaa hundaa dhufee na waliin dabarsee baay'ee natti tola. Ammas garuu argaadhaafuu mucaa kana hin jaalladhu. Innis barnoota isaatti cimaadha. Anis barnoota kootti cimtuudha. Yoon qayyabadhe yoon dubbise mana barnootaa deemeen homtuu na jalan dabartu. Barsiisonni illee anaan fakkeenya gaarii na godhatu. Maatiin koollee anaan ijoollee keenya keessaa kan akka kee jabduun barumsa ishee jaallattu barumsa isheetti cimtuun hin jiru. Qaalluu abaluuf haa tolu sammuu kee kan siif banee jechuun galateeffatu. Seenaan kiyya asirratti otoo dhaabbatee baay'ee gaarii ture. Haa ta'uutii garuu asirratti hin dhaabbanne. Barnootaan kutaa 7ffaa yeroon ga'u hiriyoota koo waliin laga deemeen tooftaa hiriyoonni koo narratti raawwataniin ijoolleen dhiiraa lagatti dhufanii na gudeedanii. Maatiin kiyyas nan argine iyyuuf afaan kiyya qabaniiru gudeedameen bishaan fiduun dhaqee dhiiseen salphina koo baadheen gara manaatti galee. Dubartiin umrii ijoollummaatti gaaffii jaalalaa gaafatamuu eegalti mitiire anillee akkanuma gaafatamuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu akka ilma dhiiraa na jibbisiisu homtuu nan jibbisiisu. Yeroo hiriyoonni koo maqaa kaasanii waa'ee ijoollee dhiiraa haasa'an ani biraa ka'een deema. Gonkumaa natti hin tolu jalqabdanii jedheen biraa ka'a. Sababa kanaafis hiriyoonni koo hanga bartuutti dhanaan jedhanii ijoollee dhiiraa waliin mari'atanii kabaja koo fuusisanii. Haa ta'uutii garuu homaa miira tokko dhiiraaf hin qabu. Halkan kana mucaa kana waliin ta'u garuu baay'ee natti tola. Meetarii dhuguma guyyaa yoo raawwadhe akka halkan hin gammadu guyyaas nan gammadaa'e jedheen dargaggeessa kutaa 7 yeroon baradhu gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesseef tole jedheen bosona keessatti wal arginee waliin wal qunnamtii saalaa fedhii kiyyaan raawwadheera. Haa ta'uutii garuu homaa waan tokko natti hin tolle hinumaa nan aaree lamuu lammataa ija kee arguun barbaadu jedheen of biraatii isa ari'ee. Takkaa dubartiin kabaja ishee kennitee jennaan akka dura of qabdu akka dura sodaattu ta'uu
ta'uu hin dandeessu. Kanaan ammallee hin dhaabbanneem barnoota kiyya itti fufeem dandeettiin barnootaa koo yeroo kabajni koo fudhatamerraatii kaasee gadi bu'aa dhufeem. Daree keessaa sadarkaa kan hin dhabne 10 hanga 20 bahuun jalqabeem. Kutaa 7 8tti kutaa 8 irraa gara 9tiin darbeem. Amma gaa maatii bira teenyee anis ta'e hiriyoonni koo barachuun barbaannu magaala gallee mana kireeffannee barachuu feenaam. Dargaggeessa kanaafis qabxiin maatirikii dhufee innis kutaa 11ffaa galee mana kireeffatee jiraataam. Amma akka durii qeettisa argeen isan jibbuum naannoon nuti gallu garaagaraam. Haa ta'uutii garuu mana barnootaatti dabareen barattoota kutaa 9f 11ffaa dabareen barattoota kutaa 10f 12ffaa waliin waan na ta'eef yeroo hundan isa argaam. Nan isa jibba arguummoo nan barbaadaam. Innillee akkanumadhaam. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko yeroo man kutaa 9ffaa baradhu kana mana barnootaatii otoon galuu akka bifa keef baay'ee na jibbisiista. Haa ta'uutii garuu akka keetti dubartiin na gammachiisu dandeessu addunyaa kanarra hin jirtu naan jedheem. Bitaanatti galeem wanta ani argu innis akkuma kiyya halkan ni argamu jedheen baay'een sodaadheem. Icciitii namatti dubbachuun barbaanne haa ta'uutii garuu jireenya keessan hudhee qabu ni qabdu mitiree akkana natti ta'eem. Anis dhiira keessaa nama akka keen jibbu lafa kanarraatii hin qabun jedheem. Kanaan innis utuu na jibbita ta'ee daheeffattee nan ilaaltu yeroo hunda ijaan na barbaaddaa anis ijaanan si barbaadaa ijoollummaa keenyarraatii kaasee anis ija kiyya sirraa kaaseen beeku atis ija kee narraa kaasteen beektu jedhee natti dubbateem. Deebii gara biraa hin deebisneefim. Haa ta'uutii garuu walitti haasa'uu jalqabneem. Guyyaa tokko buna danfiseen mana kiyyatti waameem. Ijoollee dubaraa 3 waliin hin galaam. Isaaniin illee obaaseen sa'aatii muraasa erga taphannee booda hiriyoonni koo dubaraa kun akka anaaf inni waliin haasonuuf walitti nu dhiisanii deemaniim. Haa ta'uutii garuu anaaf inni miiraan achuma teenyeeyyuu qoramaa waan na turreef faanuma miilli isaanii balbalarraa fagaateen balbala cufuun harka kiyya qabee gara sireetti darbatee na waliin ciiseem. Anis isan dinneem. Haa ta'uutii garuu akka halkan abjuutti na gammachiisu dargaggeessi kuni guyyaa na gammachiisuu hin dandeenyeem. Baay'ee gaaffii na ta'eem. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee anaaf inni wal hin dhiisneem. Sireerree kireeffannee hoteelallee yeroo kutaa 9 baran dhukkana waliin ciisuun jalqabeem. Homaa nan yaala na hin gammachiisum innis anatti gammadaa mitiim. Haa ta'uutii garuu wanti ta'e anaaf isa wali hidheem. Booddeerratti anis kutaa 10 innis kutaa 12tti yeroo darbu baadiyyaamatti waliin mana kireeffannaa hiriyoota keenya biraa baanee jedheen isa gaafadhe. Innis maatiin keenyi yoo nurratti beekaniyo jedhee yeroo na gaafatu ani rakkoon qabu nan amansiisaa yoo didanis dhimma isaaniitii jaalala keenya nuuf hin caalanii jedheen isatti himeem. Barnoota kutaa 10ffaa yeroo jalqabnu mana kireeffannee lamaan keenyi mana tokkotti gallee waliin jiraachuu jalqabneem. Maatiin battaluma dhagahee hin iyyeem. Kan koos kansaas yuunivarsiitii deemta jennaan asitti gaa'ela dhaabbattaayii jireenya kee balleessuuf yeroo jedhaniini yuunivarsiitiin isheerranaaf hin caalu jedheem. Anaanis maatiin koo barnoota keetti cimtee nama taatee nuunis nama nu goota otoo jennu gaa'ela dhaabbattaayii yeroo naan jedhan barnoonni isarranaaf hin caalu jedheem. Maatiin kan koos maatiin kansaas gargaarsa nurraa dhaabaniin lamaan keenyi rakkachuu jalqabneem. Kana qofaa mitiim otuun barnoota kutaa 10ffaa baradhu ulfis gadameessa koo keessatti hafeem. Kanaan ol salphinni hin jiru mitire. Jaalaladhaaf jaalala hin jennuum jibbaaf immoo jibba hin jennuum. Anaaf jaalalleen koo afaan gaarii takkaaf walitti dubbannee hin beeknuum. Haa ta'uutii garuu amma waliin ciisuuf fedhii guddaatu nu gidduu jiraam. Gaafa nuti waliin ciisnee kaanummoo gammachuu halkan abjuutti argannu gonkumaan argannuum. Si waliin ciisuu koorra yaadaan si waliin ciisuutu na gammachiisa naan jedhaam. Anis akkanuman jedhaaniim. Guyyaan isa waliin ciisuu jalqabirraatii kaasee dabareedhaan halkan inni na waliin ciisu na loluu jalqabeem. Guyyaan isa waliin ciisee gammachuu guutuu naaf hin kennuum. Haa ta'uutii garuu kuni jaalallee makoo wanta natti fakkaatuuf qorumsa jaalala gidduutti mul'atudha natti fakkaatee ammas icciitii kiyya nam tokkotti yoo toon himin daa'ima kiyya nan dahee. Ulfa ta'uu kiyya warri koon beekanii na lolaniiru.
daheen garuu guddifachuu hin dandeenye. Battaluma daa'imni fayyaa gadameessa koo keessaa bahee daqiiqaa muraasa booda lubbuun isaa darbee. Kunis gaddanatti ta'ee daa'imni koo miidhamuu maatiin koo kan dhaga'an dhufanii dhiifama naaf godhanii gaddas na waliin taa'anii. Innis barnoota kutaa 12 xumuree qabxiin maatirikii dhufee fi haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii deemeen hin baradhu jedhee didee na waliin jiraachuu filatee. Kanaan naannooma keenyatti hojii garaagaraa hojjetee akka haadha manaaf abbaa manaatti maatiin illee nuuf beekee waliin jiraachuu jalqabne. Waggaa isa ittaanus abbaa manaa kiyya gammachiisuuf jedheen nan ulfaa'ee. Tarii kana duraarratti daa'ima koof kunuunsa waan hin dhorkeef na jalaa miidhame jedheen wanta yaadeef daa'ima lammaffaa kanaaf kunuunsa addaa gochuun jalqabee. Nagaadhaanis baatii 9 gahee. Haa ta'uutii garuu nagaan daheen si'a lammaffaa ammas daqiiqaa muraasa booddee na jalaa boqote. Halkan abjuu kootti ammallee kan na waliin ciisu kunoo isatti maaliif heerumte ani takka ijoollummaa keetti si fuudheera anaan ala jiraachuu hin dandeessu naan jedha. Abbaan manaa koollee maddii qabee yeroo kanatti na komachuu jalqabee. Turtii waggaa 2 booddee tarii gadameessi koo rakkoo godhateetii boqonnaan kennaafii jedheen si'a 3ffaa nan ulfaa'e. Si'a kanammoo daa'imni koo haga baatii 6 gadameessa koo keessa ture narraa bahee. Baay'een of qusadha, baay'een of kunuunsa, hojii guddaa hin hojjedhu. Ammas kana ta'e kan keewoo kanuma naan jedhee ni dhama'a ni hojjeta nu jiraachisa. Haa ta'uutii garuu waliin taanee haga waggaa 5tti abbaa manaa koof daa'ima godhachuu hin dandeenye. Turtii waggaa 5 booddee dhiibbaa maatii isaatiin siin hin hiikuu dubartii gara biraa fuudheen ilmaan akkan godhuuf naa eeyyami jedhee na gaafate. Yeroo kana ani tole fuudhii anis gaafa rabbi jedhee gaafa rabbi na gargaaree daa'iman siif hin godhaa jedheen deebiseefi duruma qopheeffatee ture fuudhee haadha manaa lammaffaa waliin jiraachuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu ishee waliinis nagaa uumuu dadhabee. Cirumaa waggaa 2 waliin jiraatee aarii nuffii mana keessaa sadaqqabuuf araada garaagaraa yaalee tamboo jimaa dhugaatii baay'isuu jalqabee. Halkan manatti singaluu bakka inni dhuguu barbaadeen haga inni mana koo yookiin immoo mana ishee dhaqutti yoo ija koon hin arge malee hirribni nan qabatu. Halkan nan jeeqamaa nagaa hin argadhu. Kun yeroo nuti fudhatee waggaa 3 waggaa 4 haadha manaasaa lammataa waliin jiraatee ishee waliin immoo cirumaa daa'ima godhachuu yeroo dadhabu ishee ofirraa baasee ana waliin qofa jiraachuu jalqabee. Yeroo waggaa 4 ishee waliin turettis dahuuf yaaliin godha. Inumaas akkanammoo daa'imnumtiyyuu gadameessa koo keessatti uumamuu didee. Namni gaafa fala dhabu gara falli jira jedhame deemee barbaadame ture. Qaalluu ijoollummaa kooti warri koo bira naa deeman lubbuudhaan darbee ilma isaatu fagaam. Ayyaanni qaallichaa ilma isaatti darbee ilmi isaa akka abbaasaa mana keessan taa'u. Haa ta'uutii garuu magaalattis baadiyyaattis namni rakkoo qabu yeroo isatti himatu kana godhi jedhaam. Anis tarii furmaata yoonaaf kenne jedheen ilma qaalluu kana gara mana kootti waameen buna danfiseen nyaata nyaachiseen rakkina koo itti himeen qarshii 50 qofa na gaafateen. Bunuman ani danfisaa jiru irratti fagee wanta amman isinitti dubbadhe wanta maatiin koo godhan anarrattis abbaa manaa koo irrattis wanta abjuudhaan argaan ture. Akkan ani jinniitti heerumeeru abbaan manaan koos jinnii gara biraatti heerumeeru qaalluun kun natti hime. Dahuuf immoo qarshii 50 gadameessa koo hidhame deebisee hiikee. Tole jedheen anis maatiin koos gammannee baatima sana keessatti daa'imni gadameessa koo tafee amma isa dhumaa nan daha jedheen abdii guddaadhaan eeggachuun jalqabee. Halkan dhufee kan na jeequ sunis narraa dhaabbatee. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa kooti immoo of wallaaluunsaa baay'ee dhuguu baay'ee machaa'uunsaa itti dabalaa dhufee. Baatii 9 gahee nagaadhaan nan hiikame. Haa ta'uutii garuu akka hiikamtetti anatu mana kee dhufee daa'imni kee otoo hin duhiin siif hammachiisaa yoo hammachiisuu baatte torbee tokkoyyuu lubbuudhaan siif hin turu naan jedhee ture. Anis tole jedheen akkuman daheen daa'ima koo qabadheen gara baadiyyaatti imaluu yeroon jalqabu roobni hamaan daandiirratti natti dhufee gara mana kootti hin deebi'ee. Yeroo kanatti halkan abjuu kootti kan na doorsisu suni roobayyuu yoo ta'e maaliif haftee dhufuu qabda turte amma barii ganama ka'ii daa'ima kana
fidii kottu naan jedheem tole jedheen ganama barii daa'ima kana fuudheen otoonni manaan bahin mana isaa geesseen hammachiisee daa'imni koo naa jiraachuu jalqabdeem waggaa 3 naaf guufteem abbaan manaan koo joon ja'aadha nagaan qabu afaan gaarii waliin dubbannu kun immoo qorumsa gara biraanatti ta'ee namoonni ollaa kiyyaa waliin hin jiraadhu maaliif jaarsa kee kana guyyaama tokkollee mana amantaa fuutee deemtee hin ilaashistu tarii siif fayyuu siif deebi'uu danda'a jedhanii na gaafatanii umrii koo keessatti guyyaa tokkoofiyyuu mana amantaa deemeen beeku waaqni keenyi waaqa warra qaalluu kanaatiin torbee meeqa kadhadheen guyyaa sanbata tokko mana amantaa fuudheen jaarsa koo deemee sagantaan garaa garaa gaggeeffamee barnoonni jalqabamee ani karaa warra dubartootaa daa'ima koo waliin inni immoo karaa warra dhiiraa taa'aa tasgabbiidhaan sagantaan utuu gaggeeffamaa jiru ummata keessaa abbaan manaan koo ka'ee iyyuu jalqabee ummanni nahee ol ka'ee yeroo isa ilaalu daa'imni koos na biraa iyyuu jalqabdee daa'ima koo qabu maal taate jedheen afaan ishee yeroo kaamsuun jalqabu iyyi kun anattis darbee haati manaa abbaa manaa daa'imni guyyaa tokkotti seexanni kuni nutti taphachaa ture umrii keenya guutuu halkan nagaa nu dhorkaa ture ummatatti bahee ummatallee jeequun gaggeessitoota amantaafillee ajajamuu diduun dhagaa ummata irratti kaasuun jeequu akka hin taane gocha jalqabee booddee irratti dargaggoonni anaanis abbaa manaa koos daa'ima koos qabanii bakka kadhannaa nu geessanii rakkoon isinirra jiru hamma furmaata argatutti mana kana keessaa ba'uun qabdanii otoo barattanii isiniif kadhatamaa ni cuuphamtusii nun jedhanii achuma turree torban tokko mana tokko keessaa anaaf abbaan manaan koo daa'ima koo waliin turree dhumarratti jinniin seexanni kuni harka kennee ani abbaa manaa koo daa'ima koo waliin bilisa baheen maatii koo waliin nagaan argadhe karoorri seexana kanaa daa'imni koo waggaa 7 yeroo geessu ajjeesuuf abbaa manaa koo maraachuuf anaan immoo qofaatti umrii koo guutuu na waliin jiraachuuf karoora qaba ture haa ta'uutii garuu waaqxi karoora isaa gidduu galee bittinsee anas maatii koos bilisa nu baasee sababa kiyyaa fi sababa maatii kooti ummanni naannoo keenyaa qaalluu kanatti amanaa turan yeroo ta'iin kuni nurratti ta'u dargaggoonni moobaayiladhaan waraabaa waan na turaniif maqaa qaalluu waamee gochaa isaa kaasuun yeroo dubbatamu haasa'amaa waan na tureef qaalluu sana ari'anii ilmaansa waliin biyyaa baasanii hundumtuu amantaa fudhannee nama qaalluu waaqeffannu ton taane nama waaqa uumaa samiif lafa kana uume kan waaqeffatu taane jiraachuu jalqabne kanaan bilisan bahee waaqayyo galanni haa ta'u ergan fayyee amantaa kootti jabaadhee maatii koo waliin amantiin godhee karaa ijoollee dhiiraas karaa ijoollee dubartootaas qaamni afurri hamaan halkan dhufee waliin ciisee sanyii isaanii akka dhangalaasu nattaasa'u nan dhagaa nama hedduu biras jira fayyinni kan jiru yoo mataa ofii waaqatti argisiisanii rakkina ofii waaqatti kennanii fayyani malee furmaata hin qabu har'a karaa biraallee bifa isaa jijjiirrachuun isheen dhalaas inni dhiirris nama waliin gaa'ela qulqulluudhaan wal qunnamtii saalaa raawwachuurra kaadhimaa moobaayilaa kaadhimaa abiyyuu baafatee waliin sagaagalaa oolaa kana keessa kan jiru fedhii qulqulluu dhala namaa otoo hin taane fedhii seexanaa fedhii jinnii fedhii hafuura hamaa fedhii hafuura sadarbatameetiin kanaaf dhalli namaa obboloonni koo of eeggadhaa ofirratti baraa harka keessan rabbitti kennaan dhaamsa kiyyaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa furdasootaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa poleettiin geenye tokko nuuf qoddee siniif dubbiseen hin kaa'u akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa furdoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan koomentii jala qoodaa yaadaa fi gorsa isiniin jette tarii kan isin ilaallatu yoo ta'e hojiirra oolchaa jecha qophiin kanaaf siniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti addunyaan kun icciitii yaraa yookiin immoo hamaa baay'ee of keessaa qabdi harka ofii dabarsanii rabbitti kennuun garuu otoo lubbuun keenya hin darbin dursee bilisa nu baasaa qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.